Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya har'aa sigaa qophii addaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Qophiin addaa har'aa kan xiyyeeffatu weerara daangaa Oromiyaa irratti adeemsifamaa jiru. Keessummoonni keenya immoo har'aa Profeesar Mahammad Hassanii fi gaazexeessaa Jaafar Aliiti. Gara keessummoota keenyatti otoo hin darbin sirba fandishee kana wajjin haa turu. Yaa ilmaan Oromoo meeqan dhuga biroonfatee fandishee tureen galateeffannaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan jedhee har'a qophii addaa weerara daangaa Oromiyaa irratti xiyyeeffate kan qabannee dhiyaanne. Keessummoonni keenya har'a immoo Profeesar Mahammad Hassanii fi gaazexeessaa Jaafar Aliiti. Sillachanuu baga nagaan dhuftaniin jedha keessummoota keenya. Nagaan nuuf yaadde jennan tilleen. Isinis hedduu galatoomaa ummata keenya kadhumu
karakkatu kabuqqa'u akka dhagahamu akka ifiifis baru godhuu keessaniif hedduu galatoomaan jira. Hedduu galatooma Profeesar Mahammad. Egaa akkuma isin jettanii har'a weerara daangaa Oromiyaa irratti jabaatee adeemsifamaa jiruuni uummanni keenya buqqa'aa ajjeefamaati kan jiru kanuma irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Egaa Harargee lamaan Harargee dhiyaa Harargee bahaa Boorana Gujii Baalee Wallo kana hundumaa irratti daangaa irratti weerara guddaa adeemsifamaa jira. Iddoo kaanittis mallattoon tokko mul'ataati jira akkuma isin jettan Profeesar Meessin irraan jalqaba. Buqqa'insi Oromoo kun weerarri Oromoo kun jeequmsi Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kuni jijjiiramni siyaasaa mul'ataa haa jiraatu biyya keessatti malee garuu lafatti bu'ee Oromiyaa keessatti mul'ataati hin jiru. Maal inni jeequmsi Oromiyaa keessatti akkanatti jabaataa deeme Profeesar keessumattuu immoo gara Oromiyaa bahaa kanatti. Obbo Dajanee tun gaafii bareedduu dheertuu yeroo fixxi maalin jechuu barbaade seeta wayyaaneen har'aa miti odoon mootummaan qabatin dura pilaana ummata Oromootii qabaachuu turanii pilaanni isaan yogguusan qabaachuu turan ABO kontirool godhuu dadhabaniiti akkanumatti lafaa kaaseen haasa'u keessaan beeka. Booda OPDO waan ja'aniin jaaran OPDO'n ummata keenya binna ja'aniiti OPDO meeshaa godhannee isaan ajjeefnee isaan binna ja'anii jaaratan garte achirraa eegalanii takka guyyaa tokko lola ummata keenya irratti dhaabaniin beekanii laal mootummaa wayyaanee ummata Itoophiyaa tokkollee kan hin tuqin kan hin miidhin jirti natti hin fakkaattu. Ammoo ummanni isaan cufarraahuu miidhan ummata Oromootii fi ummata Sumaaleeti. Yoo akkaan ibsu barbaadde san ibsuu hin danda'a. Akka cimatti kan miidhan. Ummata cufaahuu miidhanii ummata Amaaraatis, ummata Anyuwaakis, ummata Oomoo Baalii cufmaahuu miidhamee ammoo kan isaan irratti fookas godhanii akka hamatti miidhan ummata Oromootii fi ummata Sumaaleeti. Rizinii cimaatu san duuba jira. Yoo kan barbaachisu taate niin dubbadhaa yoo kan barbaachifne taate gaafii keetittiin deebi'a. Gaariidha mee ittuma fufaa Profeesar maaliif sababni isaas yoo sirriitti addaan bahee barame gaariidha akka ilaalcha keessaniitti maalin ittuma fufaa? Maali eegaa wayyaaneen gargaarsa Eertiraatii fi taankii Suudaan irra guddaan namaa amman beeku Suudaanilleen 1991 wayyaaneen Finfinnee galtu taankiin isaanii ta Eertiraatis wajji dhufte. Eegaa achirraa kaasanii biyya galan booda rizistaansiin bakka adda addaa jiraatus Oromiyaa keessaa fi Ogaaden keessa rizistaansiin kan jiraate. Oromiyaa keessa ka ture rizistaansiin ABO'n gaggeeffamuu ture. Yeroo dheera ture nama hedduutu san irratti dhumee nama hedduutu hidhamee nama hedduutu biyyarraa bahee san balleessanii wanta godhan. Ogaaden keessatti immoo Sumaalee Regional State jechuu kiyyaa achi keessatti ONLF Ogaden National Liberation Front ka ji'uutu resistaansii gaggeessuu ture. Sani balleessina jedhaniiti booda san balleessuu dadhabaniiti sababa sanitti liyyuu poolis waan jedhaniin meeshaa ummata Sumaaleetiin itti miidhan kan ammaan tana garagalanii ummata keenyaa miidhuu jiran dhaaban jechuu barbaadeeti. Gaariidha mee itti deebina eessatti yeroo ammaa kana waraanni gaggeeffamaa jira, lolli gaggeeffamaa jira, weerarri gaggeeffamaa jira kan jedhu keessattuu kan akka Cinaaqsan har'a kaasuun keenya bal'inaan hin oolu. Mee Jaafar Ali waa dhimma Oromoo hordofuu duwwaa otoo hin taane gaazexeessaa turtee waan naannoo keessattuu Harargee keessatti Oromiyaa bahaa keessatti adeemsifamuuf naannoo sana waa'ee daangaa irraa sirriitti quba qabda jedheeni.
mee maal inni jeequmsumtu Oromiyaa kanarraa dhaabbachuu dide keessattuu naannoo daangaatti Walloo, Harargee, Boorana, Baalee, Gujii fi keessaayis immoo iddoo adda addaatiin gara dhiyaatti naannoo Benishaangul, naannoo Gaambeellatti mallattoo tokko tokko mul'ata. Giddu galeessa Oromiyaa irratti illee wanti mul'atu jira. Maal mee keessattuu naannoo bahaa kanatti daangaa irratti jeequmsi kun kan dhaabbachuu dideef mee maal sitti fakkaata Jaafar? Akkuma Profeesar Jee rakkoon mootummaan wayyaanee kun qabu, rakkoon TPLF qabu uummata Oromoo qofaa wajjin miti, uummata Itoophiyaa hundaa wajjin. Haa ta'u malee uummata kana keessaa guddaanii fi bakki reesoorsiin jiru naannoo Oromiyaa keessa waan ta'eef gam tokkoon mootummaan kun mootummaa saamicha irratti hundaa'e saamicha jalqabumarraan karoorfatee dhufe waan ta'eef bakki reesoorsiin guddaan jirus naannoo kana waan ta'eef ija isaanii keessa galee jira osuma biyya tanan to'atinu jechuudha kan duraa kana. Kan lamadaa immoo mootummaa san keessatti yaada lamaatu jira. Gam tokkoon akka mootummaatti Oromiyaa saamanii naannoo Itoophiyaa kan biraatis saamanii Tigraay ittiin duroonfachuudhaaf akka jaarmaatti akka mootummaatti wanti TPLF gaggeessu duula saamichaatu jira. Gara biraatiin TPLF keessatti immaas hattoonni amma Dr. Abiy hattuu ja'aati dirree baasaatii maayechaa jira. Duraan malaammaltummaa, kiraay sabsaabtummaa akkasitti maqaa jijjiiraatiin diddibaatiin dubbatanii fedhiin dhuunfaadhaatis bololli dhuunfaadhaatis keessatti meereetiin deeme jechuudha. Akka mootummaatti karoora saamichaa kan qaban malee mootummicha keessatti immoo namoonni dhuunfaa ajajjoonni waraanaa qondaalonni gurguddaan saamicha mataa fi irratti bobba'an. Saamicha bifa lamaa kanaatu jira. Hundinuu kan xiyyeeffatu naannoo Oromiyaa irratti. Maaliif qabeenyi guddaan bakki jiru bakka kana waan ta'eef. Oromiyaa keessaa immoo karaan bahaa kun maali? Akkuma beekamutti naannoo daangaati, naannoo boordaratti gad dhiyaatu, naannoo ulaa baharatti gad dhiyaatu, naannoo daldalii biyyittii sanii guddaan ittiin deddeebi'u. Kana waan ta'eef naannoo kanatti xiyyeeffachuun dirqama ta'a. Keessumattuu saamichi dhuunfaadhaan gaggeeffamu kun jechuudha. Kontiroobaandistoota jedhaniin OPDO'n haareenii tiim lammaa jennuun kun dirree baasaniitiin maqaa ittiin jedhu yaamamuu qabu. Hin dubbatanii kontiroobaandistoota jedhaniin jarri kun gaabikitti xiyyeeffatan naannoo kana. Naannoon kun hulaa waan ta'eef hulaa biyyittiidha waan ta'eef. Bifuma wal fakkaataan kibbi karaan Moyyaalee sunis bifa kanaa qaba. Bifatti daldalli biyyittiidhaa ittiin deddeebi'u waan ta'eef sunis wanni haala wal fakkaatu qaba kanaa wajjin kanarratti xiyyeeffachuun isaanii uumama teessuma naannoo kanarraa kan ka'e jechuudha. Gaa waldiddaa gosa lamaan harkaa achi keessatti ta'anii tokko fincilli uummata Oromoo irraa isaan mudatu akkuma reef Profeesar jedhu akkuma dhufanitti OPDO jaarmaa jaamu jaaranii kanaan bituudhaaf dhufanii karoora kun hin hojjenne. Hoggaa isaan biyya seenan uummata Oromoo akka isaan yaadanitti hin arganne. Dammaqa hin eeggamiitu isaan mutate Oromoo keessatti. Oromoon halku tokkotti waan jijjiirame fakkaata. Nu moorichi keessa jiruufuu nutti ajaa'iba. Halkuma tokkotti akka waan jijjiirame as baheeti. Dur saawota bilisummaa kana kaddi bilisummaa Oromoo murna jaarraa abbaa gadaa kana umman itti duuluu ture ne yaadana ni beena achi teenya dargidhaa wajjin itti duuluu ture. Gaafa mootummaan sun jiru akka jirutti buqqa'ee umman jaarmoota kana jala seene. Kun wayyaaneedhaaf dubbisa kana waraanaan kontirooluu irra ture. Gaa namni meeqaatu hidhamee staatistikii gaan qabnu malee jaarmoonni keenyaas gamanaan hanqina qaban na fakkaata. Eenyu bakka warri Tigiroota gaafa dhufaatii dhufan eenyu kana kan godhannatti hin fakkaatu. Gaa hedduudhaan qabsummaan akka qabsoo Oromoo keessatti namni itti wareegame kan jiru natti hin fakkaatu. Wareegama kana keessattis naannoon kun mata dureedha. Maaliif warri qabsoo bilisummaa kana gaggeessu kun gammoojjii Harar tana keessa Dabreetis karaa Baalee kanaan booddeeratti gara Booranaa kanaan boordara uummata kana kan qabsaa'ota kana adda bilisummaa Oromoodhaatis hosti godhee
jaarraa bagadaadhaatis soosee keessumatti warri boordarra jiru manni akka jaarsoo anniyyaa dabree baales kaayituu hanga booranaatti ummata kaan dura dammaqaaf ni qaban waan qabsaa'onni kun keessa sossohaadhaa turaniif. Waraana jaarmoota kanaa ta'eetis kan dhufe jiru guddaan naannoo kana wayyaan isaa irratti xiyyeeffatu nama hedduu kan fite kan hidhe naannoo kanarraa jechuu ni dandeenya kan hundaa wal qabateeti amma duulli saamichaa kun uumame keessumattuu eegaa mallas du'e kontrol nama godhuutu dhabame mootummaa prime minister hin qabne waraana commander in chief hin qabneetu uumame biyya keessatti waraanni akkasii. Jaafar sagaleen kee xiqqoon ciccita jedhu warri daawwattoonni keenya Fuad sananoo sisirreessuu dandeessaa yookiin iddoo biraa seennee beeksisa isaa ta'u iddoo tokko seennee sagalee sirreessuu yookaan irra deebinee cheekii goona. Gara kan Jaafar xinnoo sagaleen ciccitaa jedhu. Hayyee egaa Jaafar mee iddoodhuma dhaabdee itti fufi sagaleen amma waan sirrataa jiranatti fakkaata mee itti fufi. Okay. Akkumaan jeetti gaa rakkoo bifa lamaa kan jiru saamicha karoora isaanii guddaan saamichi kun bifa lama qaba. Tokko kan akka mootummaatti beellefe uummata Oromoodhaati biyya Oromiyaadhaati fi naannoo biraatti gaggeessu kan lamadaa warri dhuunfaadhaa mootummaa san keessa jiran jeneraaloonni waraanaatii fi qondaalonni gurguddaan hanna mataa fi kan dhuunfaadhaa kan irratti bobba'anii hanna lamaan kanaatu uummata keenya miidhaa jira warri tiim lammaa jennuun kun kiraay sabtaabdoota jeeti maqaa kanaan yaama jeneraalota TPLF ijaarii dirree baanii hin himne garuu ni beekama jedhamu kan akka ta'ani yoo yaadattan loli daangaa kan ammaa kun haala haareetti kan finiine akka OPDOon finciltetti. OPDO kan fincilsiise fincil uummata Oromoo sadarkaa murteessaa waan ga'eef OPDOon sana'atti xurreen isin deemtu hin hafneef hallayyaarra geessee jirti. Karaan itti dheessitu hin hafne san booda gara uummata Oromoo deemuuf dirqamte. Kanarratti OPDOon isaan harkaa bahuunis waan itti mul'ateef lola kana banan. Lola kana wanti bananiif OPDO tanaan dirqisuudhaaf tiim lammaa kanaan jilbiiffachiisuudhaaf taduraati gam kanaan gaa wal diddaa isaan lamaan jidduu jirtu. Murna TPLF kan bikka sanatti hanna baree fi biyya dhuunfachaa turee fi tiim lammaa warra uummata OPDO fincilsiise ja'amu kana jara kun dirqamee fincilullee uummata Tigiroota kanaan kokkee wal qabuu isaaniin oolle. Kana gidduutti kan miidhamu eenyudha? Suduudhaan jara kana deemanii dhawanii isaan uummata Oromoo irratti waraana banan. Uummata Oromoo keessaas warra boordarra jiru kana maaliif? Qaamni isaan itti fayyadaman akka abdiillee kun naannoo kanaan waan jiruuf sababni isaas tokko kana wanni naannoo kanarratti xiyyeeffatee lolli kun banameef gatii kan kafalaa jiru uummata Oromoo kan naannoo kanaati. Waldiddaan guddoon kan jirtu TPLF fi murna tiim lammaa jidduu. Ammoo gatii kanaa kafalaa jiru kan du'aa jiru kan hidhamaa jiru buqaa jiru amman isaa hubachaa jiru qotee bulaa Harargee Baalee Booranaa kana. Kuni waan amma uumame waggaawwan lama sadeen dabran keessatti bifa kana qabatee miiramee osoo deemu qabsoon kun garan deemte gara qabsoo bu'uuraa deebite. Qabsoon bu'uuraa biyya san keessatti murna lamaatu wal qabee jira. Akkumaan yeroo dabre dubbadde gam tokkoon TPLF gara kaaniin uummata Oromooti. Uummanni biraatis resistiin goone jechuukooti miti. Uummanni Oromoo immoo guutuutti akka nama tokkootti dhaabbateeti harka duwwaa harka wal qaxxaamuree wareega barbaachisu kafalee itti fincilee mootummaa kanarratti. Kuni gam tokkotti ilaalla. Humna lamaa jira jechuu dandeenya biyya san keessatti. Gam tokkoon uummata Oromoo. Gara kaaniin TPLF. Isaan kun lachuu waraana qaban. TPLF waraana mootummaa Itoophiyaati qaba. Waraana federaalaa kan jennuun kana. Kanatti fayyadamu. Uummanni Oromoodhaas qeerroo Oromoo kan jennuun kana qaba. Waraana qabaachuu qofaa miti guuzaas ni qaba jarri kun lamaanuu tumsa qaban. Tumsi isaanii eenyu? Kan uummata Oromoo akkuma laallee garuu uummanni Amaaraa yaadiin hamma tokkotti uummanni Amaaraa tokko Oromoo biraa dhaabbatanii jiran Suudaan. Deeggarsi isaan OPDO haaraaf kennan kaa tokko ta'a. Warri TPLF guuza qabu. Guuzi isaanii guddaan waan abdiillee
kan dabre mas bira partiin afaan deemaa jennu kunis jeneraalota kanaati. Humna lamaan kanaaf ayyee Jaafar har'a nyuke maayikiin kee sagalee irratti rakkina qabanatti fakkaata ammas teeknishaaniin keenya Fu'aad Siraaj sirreessaa jira amma sirreessaa jira isaa akkuma inni sirreessan itti fufnaa Jaafari iddoodhuma dhaabdee itti fuftaa Fu'aad waan sirreessan itti fakkaata dhiifama kabajamtoota daawwattoota keenya dhaggeeffattoota keenya Jaafar itti fufi dhiifama. Egaa bakka xiqqite yaadadhu garuu humni lama akka jiru ibseetiin jira. Humni tokko uummata Oromoodhaati biyya san keessatti dharraan tanaa namuu waan lafarratti mul'atu waan namuu laalee arku addunyaan beekee uummata Oromoodhaatii fi TPLF wal qabe uummata Tigraay jechuu kooti. TPLF fi uummata Oromootu wal qabe isaan lachuu waraana qabanii TPLF waraana mootummaa federaalaati qaba. Oromoonis qeerroo Oromooti qaba. Waraana qofaa miti guuzaas ni qabanii tumsa qabanii ummanni Oromoo ummata Amaaraatii fi ummata biraa kan Guraagee Siltee tokko saawuzi keessatti ni garra. Kana qaba. TPLFis warra akka Abdiilleetii fi paartii Affaar paartii Hablii jedhamu kan naannoo Adaree naannoo Hararkaa bulchu tumsa kanaa kana qabaateeti murni lamaan kun guuza isaanii walitti bobbaafatee biyyattii san keessatti qokkee wal qabee wal waraanaa jira. Waraansa kana keessatti uummanni Oromoo harka irra olaanaa harkatee jiran gammaatti injifachaa jira. Injifachuun isaas ragaan aangoo amma Oppidoon gonfachaa dhufte kana jechuudha. Kun wanni agarsiisu uummanni Oromoo lola kana keessatti TPLF gara booda akka dhiibamu taasisee jira. Dhiibee mishigii isaanii guddoo 4 kiiloo baanan keessaa baasee jira. Kun qabsoo isaan lamaan wal qaban keessatti uummanni Oromoo isaan dhiibuu agarsiisa. Dhiibame malee immoo lafa dheedde jechuudha miti. Kanaafis ragaan mootummaa kana tasgabbii dhorkuuf jijjiirama deemaatiin jiru kana fashalsiisuudhaaf waan dandanuun ta'an guuza isaaniitti fayyadamanii guyyaa guyyaadhaan naannoo bahaa kanarratti uummata Oromoo irratti lola banaa jiranii. Kanaafis uummata Oromoo gatii guddaa kafalaa jira. Kanaaf ragaan guddaan yeroo ammaa kanatti cinaaksan keessatti haala gaddisiisaadhaan ummata keenya gaxaa ji'a soomanaatiin osoo isaan firraan ajjeesaa baqachiisaa manneen isaanii gubaa jiranii meeshota akkasumatti qara baalee kanatti akkasumatti kun egaa ragaa deebi'anii bikkatti jilbiifatanii lafaaanii qabsoo keessatti deebi'uu isaaniiti akkuma Piroofeesar Jee ni dhaabbata jedhamee yaaduunis nama dhibaa amma sadarkaa kanarratti argamata jenne. Gaariidha. Mee itti da'uu obbo Dajane xiqqoon itti da'a. Akkuma gara keessanitti fiduufan ture gaafin wal fakkaatu itti fufaa Piroofeesar. Lolli daangaa irratti ka'ee maaliif hin dhaabbanne ta'eettu dhaabbachuufis hin jiraatu tan akka bartaniin barbaada. Akkuma Jaafar akka gaaritti addaan baasee himetti lolli kun waa lamaa fi deema takka hoomworkii uummata keenyaa kennu diina uummata keenyatti heddummeessu uummata keenya karaa dandahaniin miidhuu karaan guddaan pilaanni isaanii tokko kana yaadatta mallas maajoritiin maayinoritii godhuu ni danda'amti ta'eettu uummata xiqqeessu dachii Oromoo xiqqeessu waan pilaana godhatanii suutaan itti deeman sanii fi dhaabbachuu hin dandeenye. Talamaddiiti jijjiirama ammaan tana Oromiyaa keessatti mul'atu qalbii uummata keenyaa cabsuuf mootummaan sun akka waa takka illee godhuu hin dandeenye isii discredit godhuuf isii bira dabranii nama ammaan tana Prime Minister godhan kana innilleen akka gatii hin qabne godhuuf waan hidhatanii itti jiran laal mootummaan takka uummata tokko yoo protect godhuu dadhabde wanni jiraatanii maqaa uummata Oromootiin himi Oppidiyoon yoo uummata keenya kan galgalaa ganama fixan protect godhuu dadhaban maaliif jiraatan kalee moodheen gadda Tigraay keessatti namni 300-500 salfii baanaan wayyaanee wali qabamanii har'aan tana emerjensii keessa walgahii keessa jiraniimi waan uummanni keenya fe'een hin goonu jedhanii mootummaan Oromiyaa uummata keenya maddii dhaabbattee yoo dhaabuu dadhabde
ummata karaa dandahaniin nuti isin gargaaruu hin dandeenyu jedhanii ummatatti himuu malee laalaa ummata ficcisiisuun haqaa miti, gaarii miti. Mootummaan jirtu maqaa ummata Oromootiin jirti. Mootummaan tun ummata maddii dhaabbattee karaa dandahaniin ummanni akka ifirratti lolu godhu laal maaliin jechuu barbaada seeta gabaabdutti. Addunyaa tanarratti yoo humna qabaachuu baatte namni ni miidhama, ni bada. Miidhamuu qofa kan hin ta'in ni bada. Ka humna qabu qofaa jiraata. Ummanni keenya karaa kamiin humna hora. Karaan tokko ka dirree bahee jiru humna gaarii ka ta'e tokkummaan ummata Oromoo akka gaariitti mul'atee jira. Namni immoo amma lolamma deemu kanaaf walirratti dirmachuu barbaachisa. Karaa kanaan dhaabuu malee yoo ummanni keenya cime, yoo ummanni keenya determination agarsiisan wayyaaneen yoo toofta jijjiirtii yoo akkuma jirutti itti fufti hanqa wayyaaneen humna qabdu gabaabdutti maalin jechuu barbaada seeta dubbillee heddummeeyse hanqa wayyaaneen humna qabdu lolli ummata keenya irratti deemu lolli daangaa Oromiyaa irratti deemu lolli mootummaa Oromiyaa irratti deemu ni dhaabbate jedhee an daqiiqaa takkallee hin shakku hanqanumaan sin jechuu barbaade. Gaariidha mee Profeesar achumaan gaafii tokko otoo Jaafar ittiin darbine itti dabala. Mee akka nama biyya bulchuu tokkotti qaama biyya bulchuu tokkotti yeroo balaan akkasii uumame fakkeenyaaf Walloo irratti weerara guddaatu jira amma Gujii keessatti weerara guddaatu jira kan Geediyoodhaa fi kan saba Amaaroo jedhamu kana walitti buusu Oromoo wajji walitti buusu bira darbee amma keessatti makkalaakayaan jedhan kuni keessatti hirmaatee Oromoo miidhaati jira. Egaa iddoo hundumaatti bifa kanaan yeroo kan cinaaksanii uummanni cinaaksaniif jiraattonni cinaaksanii fi liyyuu poolisiin naannoo Somaaliitiin maqaa jedhuuni waraana guddaatu uummata irratti banamee jira. Kana dura yeroo Gujii keessatti sababa warqeetiin uummanni akkasitti hiriira bahee jedhe yeroo kana bulchitoonni naannoo Oromiyaas haa ta'u warri federaalaas yeroo uummanni buqqa'es haa ta'u waa tokko hin dubbanne maalin akka bulchitoota naannoo Oromiyaattis haa ta'u akka federaalaatti yeroo akkanaa warra biyya bulchurraa muuxannoo biyya biraas haa kaafnuti maalturraa eegama ture yeroo amma immoo Oromoon karaa siyaasatiin aangoddoo gugurdaa qabate jedhutti ammas TPLF komataa turraa kan jedhanis jiru sin maal jettu? TPLF komataa turraa TPLFin warra militarii Itoophiyaa harkaa qabu TPLFin warra security Itoophiyaa harkaa qabu birokraasii harkaa qabanii warra ekonomii harkaa qabu biyya san isaani warri oofaati. Ummata kaan meeshaa godhatanii amma tiim lammaanfaan odoo dirree baasanii haala jiru kana himuu eegalanii torbaan tokko silxaana paawara irra ni turan natti hin fakkaatu akka laalcha kiyyetti haalli isaan keessa jiran haala hedduu cimaa dur OPDO'n hidhaa jala turte beektaa meeshaa nama hidhanii nama balleessuu nama fixuu malee wanni biraa wanni godhan hin jirtu turte ammaan tana ummata keenya maddii dhaabbachuu eegalan yoggaa tokkicha dabre kana itti fufanii karaa dandahaniin ummata maddii dhaabbatanii ummanni kun akka ifirraa dhaabu ummanni keenya jabaatee lola isaanirra deemu kana karaa cufaan akka ifirraa dhaabu godhuu baannaan ta isaaniitis hegereen isaaniitis ta OPDO durirraa ni jijjiiramte natti hin fakkaatu kun laalcha kiyyaa matannaa qabaddaa jijjiiramni jiru badaa jechuu kiyyaa miti jijjiiramni jiru gaarii tahee ammoo mootummaan jirtu yoo ummata protect godhuu baatte ummata Oromoo malee ka gamaa gamana dhumu galgala ganama dhumu mootummaan akkatti caljettee guulaalte tun waanuma namaan gadin seenne namaan fudhamne beeyta hedduu nama rakkisa akka kontroola wayyaanee jala jiran ni beeyna ammoo karaa dandahaniin ummanni jabaatee fi ifirratti ummata keenya irratti illee lallabatanii ummanni ka wal gargaaru godhuun dirqama isaaniiti jechuu barbaadeetiin tana jee. Gaariidha mee Fuad jiraattonni naannoo Harar waan dubbatan manni na qopheessutti
sababni isaa har'a yeroo daangaa kaafnu baay'inaan gara baha Oromiyaa irratti haa xiyyeeffannu malee naannoo biraas hin kaafna. Dhimma Dirree Dawaa, dhimmi Harar, Cinaaksan keessumattuu waan yeroo bilbiltuudha. Jaafar, mee amma Fu'aad sana nuu qopheessutti akkuma nama kaase egaa hooggantoota federaalaas haa ta'u naannoo Oromiyaati. Keessattuu waa'ee daangaa kanarratti Nagarii Leencoo waa xinnoo dubbate yookiin waa barreesse malee waa'ee daangaa kanarratti weerara daangaa irratti baay'ee dubbataas hin jiranii. Kana dura akkuma kaafne Gujiitti waan ta'e irratti waa tokko hin dubbanne uummata naannoo Somaaliitii fi Oromiyaadhum keessatti daangaarraa achuma keessatti buqqa'e kanarratti homaa hin dubbanne. Mee hojiin nuti hoogganaa tokko jalqabne maal inni jetteeti yaaddaa muuxannoo qabdurraayis? Dhugaadha. Hojiin mootummaa tokko dura nagaa uummata isaa mirkaneessuudha. Uummata isaa protect godhuudha. Achirraa jalqaba. Misoomaa fi bulchiinsa gaarii fi dimokiraasii siransiisuu fi kan jennu hundi uummanni nagaan bobba'ee galee fi nagaan jiraate mirga nagaan jiraachuu qaba uummanni tokko. Mirga nagaan jiraachuu biyya isaa irratti. Mirga santu dhiibame. Kana kabajoomsuun nam tokkolleedhaa miti itti gaafata mootummaa jiruuti. Mootummaa Oromiyaati kan duraa itti aansee mootummaa federaalaati. Haalli jiru immoo mootummaan federaalaa sun hanga yeroo gabaabaatti TPLF harka waan tureef waan biraa dhiisiiti miidiyaan isaanii kavareejii kennuufillee hin turre. Miidiyaan guddaan biyya san keessa jiru ETV fi kanneen kana fakkaatan balaa kana gabaasuullee hin turre. OBNtu gabaasuu ture malee miidiyaaleen gabaasuun ture jechuun kun waan agarsiisu suduudhaan lola qindaa'ee mootummaa federaalaatiin uummata Oromoo irratti baname ta'uu agarsiisa. Qoodni gaa mootummaadhaa maal ta'uu qaba kan jiru gaafii jiruufiin kana dubbata. Dura uummata san protect godhuu danda'u uummatuma fedhe haa ta'u kan daangaa san keessa jiru. Baqataa biyya alaatichi baqatellee tiksuun dirqama mootummaadhaati. Kana godhuu hin dandeenye. Haalamma jiruunis hin danda'en. Maali wanni hin dandeenyeef amma haalamma uumameen Prime Ministeriin Oromoodhaa 4 kiiloo gaafa galu akka mallasitti humna hunda harka tokko keessa galfateetii miti. South Africaadhaan walitti fakkaatan. South Afrikaan gaafa Nelson Mandelaan hidhaadhaa bahee ANC'n garaan godhufu agreementii tokkorra ga'anii turan. Agreementiin sun ammallee hojiirra jira. Siyaasaa guutumatti warra gurraachaa kanaaf akka lakkisu adiin. Gurraachinis diinagdee adiin dhuunfatee jiru akka duraantuun walii galanii halka lafa jalaatiin saba kanaan kan kabajee Mandelaanis bahee aangoorra bahee achi asis san tarkaanfachiisaa jiran amma xixxisaa jiran xiqqoo amma uummanni gurguraa jira malee akka jirutti diinagdee harkaa qabaatiin. Itoophiyaa keessatti kan ta'e kanatti fakkaatan haala saniin natti wal fakkaata. Maaliif aangoo siviilidha akkuma jirutti dhuunfatanii jiran opiniyoon. Aangoo militariitii fi kan security biyyaa immoo TPLF harka jira. Kana waan ta'eef dhaabsisuudhaaf hin dandeenye. Xiqqoo ji'a kana keessa generaalota fa'aa walitti qabee Prime Minister Dr. Abiy lecturii kennaafii jira. Jijjiirama akka fiduu barbaadu itti himee jira. Itamaa joorshuun kaasee achuma obboleessuma isaatiin bakka buusee jira. Kuni sadarkaa tuuttuudhaati. Achii miti rakkoon kan jiru gaditti gabbu'ee naannoo kanatti waan jiruuf mee amma galgala sagaliirra jiran fakkaatan sa'aatii 11ffaarra jiran fakkaatan. Maaliif dhuguma yeroo gabaabaadha gara aangoodhaa dhufanii yeroo kana keessatti waa hunda alku tokkotti hojjechuun nama dhibaa. Haa ta'u immoo nagee kanaaf carraa duraa kennuudhaan waan godhamuu qabu silaa kana kan amma kan jalqaban fakkaatanii ammoo yeroo hin qaban amma gabbu'anii generaalota har'a jiran jijjiiranii warra kana godhu yoo heeraa dhiyeessuullee dadhaban naannoo sanarraa jijjiiranii warra kana keessa harka hin qabne yoo bakka buusanii waraana ajajuu hin danda'in dhaabsisuu hin danda'in ajajuu qabanis keessatti rakkoon sidhaa kana eega dhaabsisuu hin dandeenye maal godhuu qabanii ajuu kaasuu ka'uun ni mala. Kun gabaabaadha. Yoo dhaabsisuu hin dandeenye aangoo lakkisuudha. Uummata Oromootti himuudha. Uummanni Oromoo ofirraa dhaabsisuu ni danda'a. Mootummaa sanuu harka micciiree 4 kiiloo keessa aaree jira. Guutuudhaatti biyya san keessa aari'uus ni danda'a. Humna gayaa qaba Oromoon. Tokkummaan isaa qoftiin gayaadhaaf.
halku tokko sosso'ee balaa buusuu danda'a. Biyya san jiraachisuufis diiguufis harka miila qeeroo jirti kubbaan amma gara fedhe dhiituu haa danda'u humna kana. Humna kanaaf karaarraa yoo hiikame Oromoon godhachuu danda'a. Amma sallabsuudhaafi miti ani yeroon qabanii jarra kun yeroon isaan aangoo qabatanuu gabaabaadha. Gabaabaan sanuu duraa dhumaa jira. Itti yaadu qaban halkanii guyyaa ciminaan waan kan itti yaadu qaban jechuudha. Gaariidha mee ammas gaaffiidhuma kana gara Profeesar Mahammad sanitti hin dabarsa. Egaa biyyoota adda addaa in argina yeroo tokko tokko daawwannaadha biyya alaa yeroo waan deemanu waan tokko biyya isaaniitti yeroo uumame yoosuu daawwannaa sanallee addaan kutanii biyyatti yeroo deebi'an mul'ata. Maal inni hogganni tokko akka Oromiyaattis haa ta'u akka federaalittis haa ta'u maal inni mee jalqabnumti wanti inni hojiin fookasii irratti yookiin xiyyeeffachuu irratti qabu jalqabu irratti maal inni jettu Profeesar achuma wal qabsiiftanii tarii kan Jaafar amma kaase kana yoo lakki dhumni kun wanti irraa kakaasan jira kan akka waraanaa kan jijjiiramni godhame jira yoo kana dadhabanii uummatatti gadi ba'anii himuutu irra jira kan jedhus kaase Jaafari mee kana lamaan walitti qabaate yaada irratti kennaa Profeesar. Mootummaan uummata isaaniitiif responsible taate yoo rakkoon takka dhalatte yoggusuma rakkoo dhalatte san karaa dandahaniin qabbaneessu keessaa lola deemu karaa kamiin dhaabanii karaa militariitiinis karaa biraatiinis karaa nagaati karuma cufaanu dhaabuun dirqama isaaniiti. Mootummaa Itoophiyaa keessatti mootummaa responsibility fudhattee badiini dhaabne jettu hanga ammatti hangama kiyyaan arkeen beeku seenaa Itoophiyaa xiqqoo xiqqoollee taatuun hin beeka. Mootummaan namni mootummaarra jiru ummataaf ummanni kun they are citizens isaan protect godhuu raayitii isaanii eeguun dirqama kiyya jedhee mootummaan fudhatee hin jiru. Wayyaaneen ummata minority yogguu biyya qabatan minoritiin tun karaan itti jiraachuu danda'an hanga ammaa kan jiraachuu danda'an nama wal afaan garagalchanii nama wal nyaachisanii nama diina godhanii kaan afan faajeessanii kaan danta'aan bitanii haaluma ammaan tana deemu kana lola namarratti oofu kanumaan jiraachuu danda'anii ammaas kanumaan itti jiran hanqa humnitii isaanii really dadhabdee ummanni keenya biyya isaa keessatti abbaa biyyaa tahee nagaa isaa eeggatutti wayyaaneen hanqa humna qabdutti lola isaanii kana itti fufan mootummaan biyya keessa jirtu takka mootummatti if ilaalle barkar tokkoon afaan badaa dubbachuun hin qaanfadha ammoo ummata akka mootummatti ilaaluullee hin dandeenye beektaa ummanni kun. Hayyee egaa gaariidha mee itti fufnaa yoo Fuad Siraaje yoo qophaa'ee ta'ee mee waan jiraattonni naannoo Harar magaalaa Hararii naannoo Hararii jechaadha magaalaa Harar keessatti dubbatanitti darbina akkuma hundi keessanuu beektanii tibbana Harargee bahaa Cinaaqsan magaalaa Harar rakkootu jira ammana mul'atee gadi ba'uu baatee Dirredawaa keessa rakkootu jira mee kan magaalaa Harar kana jiraattonni naannoo sanaa lafa laalchisee waan isaan dubbatan wajjin haa dhaggeeffannu sana booda walitti deebinaa Jaafar ittiin darba. Nama jireenyaan biyya Awurooppaa fi Kaanaadaa jiru lafti qabamaa jirti. Eenyurratti lafa tiyyarratti lafa abbaan kiyyan dabarsee irratti jechuudha. Kuni ta'uu hin qabu. Biyyuma teenya keessatti lafuma teenya irratti lafeen teenya cabaa jirti. Lafa nama tokkootu nama bakka meeqaa kasas mee lafti teetu raawwii godhanii mana murtiitti nuuf fidan. Bakka tana murtiin tun godhamte hin beeku. Inni nan qabu namni sagalaanuma kana bichi kasasa lafti tiyya jee. Daangaa bulchiisa magaalaadhaa asii fi asis sararamee jiraan beekamu. Fakkeenyaaf kallattii kanaan aanaalee haakami kallattii kanaan aanaa dirree xiyyaaraa ta'aa jennu. Aanaalee lamaan kanarraa daangaan lafa aanaa dirree xiyyaaraa eessaan daangeessaa wanni daangeeffamee jiru hin jiru.
مزاجا مقالات أنا أسمر قتي بولا أنا كيس تجيب بيلا في مسار من الرجال الراديجا كاجو وني جانغر تنانو مقالا كنا قوتو أفانيتي دانغان تكون نجور يجو نمتي دانغا دبتي خاتي أسفي جيسان دكم أكنا ما تسكر بيستس بوري سيرا سيري توكو مرجع كني توكو مرجع ركتو واسيرا قوتو رامتي مرجع ستوكو كان إبو إذا توكو في مو مرجع كان كنوتاتي سيري سون سيرا قوتو سون تأيني سيرا Jaafar egaa meegaa fi kana sittan dabarsaa yeroo dheeraadhaa fi magaalaa Harar jiraattee reediyoo Harar irratti hojjetaa turte keessa beektan naannoo sana. Namoonni baay'een waa'ee lafa qonnaan bultoonni amma kan kaasaa jiranii lafa keenya irratti lafeen keenya cabaa jira jedhu. Nama sagalee keenya dhaga'uu dhabnee jedhu kana biraanii lafa koo irratti namni sagal dhufee akkana himatee jedhu tokkotti kan nama tokko keessa dubbatanii sana maalinni nama sagaliif lafti kenname jechaadha lafuma abbaan irra jiru magaalaan Harari akkuma Finfinnee jechaadha daangaa hin qabdu kan jedhu ergaan isaan dabarsaa jiranii namoota achi keessais aanofii kiyyaa bilbilaan haasofsiise keessattuu qeerrooni saamicha lafaa naannoo sanarratti adeemsifamaa jiru waan mormaniif namoonni dargaggoonni hedduu rasaasan dhaamanii kaan amma hospitaala jiru. Mee waa'ee naannoo sana jiru nutti Jaafar magaalaa Harar yeroo jedhamtu maal isheen magaalaan kan biraa sana booda gaafii kiyya kan biraa itti fufamee haala magaalaa Harar kana nutti maal walitti dhufeenyi isheen qonnaan bulaa wajjin qabdu. Rakkoon kan jiru bu'uurarraa jalqabumarraa dubbiin badde magaalaa Harar laalchisee akka seerri mootummaa konstituushinii Itoophiyaa kan warra ammaa kun biyyatti bulchu juutti sabaa fi sablammoonni naannoo ifiitti mootummaa naannoo ijaarratanii bulchuu akka danda'an seereeti jira. Waan gaariidha. Kun oguutummoo uummata hundaafuu uummanni hundi ija takkaan laalamee mirga kasii kennamuuf qaba. Fakkeenyaaf gara kibbaa kana yoo dhufte saba 60 ol bakka takkatti walitti cafaqanii daayireekshiniidhaan yaamanii uummata kibbaa jedhaniini uummata kanneen dhiifama uummata kanneen keessaa warra population isaanii miliyoonaa ol ta'an miliyoona hedduutti lakkaa'amanii jira warra akka Sidaamaa warra akka Kambaataa Hadiyyaa Guraagee warri kanaa kun warra miliyoonotaan lakkaa'amanii uummata gurguddaadha. Uummanni kun immoo walitti cafaqamee naannoo tokkotti daayireekshiniidhaan yaamameeti mirga akkasii dhabanii gaafii akkasii kaasaa jiran kanaaf du'aa jiran gurra isaan caqasu dhabanii jiran hangammaatti. Gara naannoo Harar dhufte immoo ummata haalaan waa xiqqoo ta'eef mirgi guddaan kun kenname ummanni kun maa mirga kan harkate jechuu kiyyaa mixan ummanni hundi mirga qaba. Nam sadiis ta'u akka ummataatti mirga isaan harkachuu qaban. Ammoo ummata kaan cafaqanii ummata waa xiqqoo jala galchanii bituun sun waan haalaan nama gaddisiisaati. Hundaa'insa naannoo saniitu sirrii hin ta'ini. Ummanni Harariidhaa yookaan Adareedhaa akka ummataatti mirga inni qaban. Mirgi isaan qaban sun immoo ummata kaan irratti miti. Ummata kaaniin walqixatti waliin jiraachuu naannoo isaanii ijaarrachuu danda'an. Naannoo daangaa qaban barjaarra kun uummanni Oromoo amma akka uummanni keenyatti daangaan hin beekamne daangaan ilmaa'uu biyya san keessatti uummanni daangaa ifii qabu uummata Adareedhaati. Daangaa bira dabree dallaa qabanii hubanatti ijaaramee dallaa waggaa tokko ga'u ijaarratanii qaban kan Oromoonis kabajuuf. Daangaa dallaan hornugamee ijaaramee qaba uummanni kun. Kan ala bahanii population jiru siifin ammaan tana statistics amma jijjiiraman beeku garuu wangaan qabutti naannoo san keessatti Oromoon parsantii 55 Amaarri parsantii 30 Adareen parsantii 7 fi sabaa sablammoonni biraa parsantii 8 population naannoo sanii kana keessaa warra parsantii 7 ta'etu Pirezidantummaas qabatee biiroolee adda addaa hunda dhuunfatee poolisii ajajee mana murtii ijaaree uummata keenya akka barbaadetti lafa isaarraa saamaatiin jira. Kana qaburarraa baddee hundaa'insa naannoo saniitu seera maleedha. Uummanni Hararii mirga qaba. Mirgi isaa immoo naannoo isaa irratti hornogamee uummata Oromootii wajjin akkuma duritti obbolummaadhaan jiraachuun osoo danda'amu uummata Oromoo araddaa 17 kan aanaa hundaneedhaa jedhamu akka magaalaa Harar jala galtu godhamee
ummanni amaaraa kan gara gaafan ani achi jiru kuma dhibbatti kan lakkaa'amu sagalee tokko dhabee barcuma tokko dhabee akkuma ummata hararii kana jalatti bulu godhamee nama isaan caqas hiriirallee bahuu hin danda'an waan nama gaddisiisu akka baqattoota biyya arabaa jirutti sadarkaa kanatti ummata cafaqanii walitti beeysanii ummata san jalatti bulchuun kun gabrummaa hamtuu biyya san keessa jiru. Biyyi sun ifuu gabrummaa jala jirti. Gabrummaarraa hamtuu immoo ummata Oromoodhaatiif Amaaraa kan naannoo san keessa jirutu jala jira. Kanaatu rakkoo kana fide akka fedhan babal'achuu akka fedhanitti waan fedhan godhuu danda'anii bakka fedhanitti qotee bulaarraa kaasanii bararra ijaarrachuu labsa dargiin baase kan dachiin abbaa qotatuuf haa taatuujuu mareet laaraashuujuu gaafii waggaa 40 dura deebite ammarra deebi'anii abbaa lafaa kan duriif deebisaa jiran naannoo jogolaa kanatti waan nama gaddisiisu. Seera gaafa san mootummaadhaan bahee qotee bulaan abbaa dachiidhaa ta'e irraa kaasanii abbaan dachii kan kiyyajuu biyya lafaa dhufee qotee bulaarraa kaasee fudhachaa jira. Kan manaa qofaa miti dachii irraa fudhachaa jira. Godaansaa jira. Kun haala waan nama gaddisiisu kan gabrummaa kana ummata kana muude oppidiyoon hangammaa naannoon sun gaafa hundootachiin ture pirezidantiin Oromiyaa kan gaafasanii amma lubbuun jira. Obbo Hassan Ali Ameerikaa keessa jira. Isaa fi Dr. Durri Ahmad Faan dhufanii ummata Oromootii fi Harariitti haasawanii lakki naftanyaa akka injifattaniif ummanni Hararii akka naftanyaa injifatuuf Oromoo kuma dhibba poolisiidhaan ta'u akka filmaataan ummata Hararii gargaaraniif gargaarsa kennaniif jedhu ummata gargaarsa kennamu takkaan dhageenyan akkasitti kenname naannoo osoo kennan ummata kanaaf kenname jechuudha. Ummata kennamu ilaali afaan isaaniitiin dubbatan ogoroonni kun waan akkasitti hojjetame achi as ga'a bu'aa jira ajjeefamaa jira. Oppidiyoon akkuma jirtu duriif ergamtu Jumaan afaan Oromoo kan TPLF turte tiim lammaa dura kan jirtu jechuu kiyya. Kan naannoo Hararii immoo Oppidiyoon naannoo biraa TPLF jalatti ergamtu TPLF. Oppidiyoon naannoo Hararii jirtu immoo ergamtu TPLF dabartee immoo gooftaa biraa qabdi hablii qabdi. Harbiki ummata Hararii kan jedhamu naannoo biyya bulchu. Saniifis ni bitamti TPLFis ni bitamti. Oppidiyoon naannoo iyyuu gabrummaa si dachaa ergamiinsi siidhaa dachaa ture. Warri hablii ummata keenya osoo hin ta'in ummatuma Oppidiyoo kan fedhan buqqaasanii kan fedhan hidhuu kan fedhan ari'uu aangoo akkasii qaban. Yoo maali isaan kun jedhan hoggusuma ari'aman yoo humnaa ol ta'e yoo uummanni kan soosoo ta'e Misraaqis kan jedhamu hoggansi waraanaa guddaan magaalaa san keessa jira. Achitti as bobba'ee jiru ummata keenya gataa ajjeesa akkuma turbaan kana godhan jechuudha godhaa jiranitti. Waan akkasiitu naannoo san keessatti hojjetame dogoggora seenaadhaatu hojjetame dogoggorri sun hangammaatiin sirrooyine ani furmaan isaa seeruma Itoophiyaa akka ummata kaaniif kabajoomutti ummanni Oromoo kan naannoo san jiru naannoo isaatti deebuu danda'u qaba akka ummata walqaayitti ta'e jechuudha naannoo sanii akka walqaayitti biraati faradaa hundanee jedhamu maqaan isaati walqaayitti biraatu meechuuti. Ayyee Jaafar itti fufta jedheen ture sagalee keexxinnoo jidduutti cicciteemee amma Fu'aadee sirreessatti gara Profeesar Mahammad Hassanitti darbaa. Egaa Profeesar akkuma amma Jaafar jedhu Jaafar naannoo sana sirriitti beeka. Parsantii 55 hanga 60 magaalaa Harar keessa kan jiraatu Oromoodha jedhama. Egaa baay'ina uummataatiin isoo dhufee sadaffaadha warri Hadaree yookiin Harariini. Egaa majority rule minority right kan jedhu sana waan kabajame sinitti fakkaata. Mee sini attamitti ilaaltu waan amma magaalaa Harar keessatti godhamaa jiru qonnaan bulaa lafarraa buqqisuu akkuma qonnaan bultoonni kun sila jedhanitti lafa keenya irratti lafeen keenya cabee nama sagaltu dhufee lafa koo irratti na himata daangaan hin jiru magaalaa Hararii fi kan jedhutu jira. Mee gama keessaniinis mee waan akkana akkamitti ilaaltu? Obbo Dayane tun onneen atu xubeeta an magaalaa Hararittiin bare achi keessaan ture dur gaafa ijoollee eeriyaa sanillee naannoo san akka gaarittiin beeka
ammoo rakkoon magaalaa Harar jirtu rakkoon ummata Hararii fi ummata keenya jidduu jirtu waan carefully handle ta'uu qabaate. Very carefully handle ta'uu qaba. Ummanni Hararii miidhamuun qaban hayni isaanii akkuma Jaafar akka gaariitti lafa kaayetti eeggamuu qaba. Hayni ummata keenya eriyaa sanii ka ummata Amaaraa kachi jiruutis ka isaaniitis eeggamuu qaba. Laaltuun cuftinuu maaltu godhe deemtee wayyaaneetu san uume bara. Namni seera jala deemu seera keessaa ka implementation of federala policy wayyaanee examplein akka seerri sun hin dalayne takka kan akka gaariitti kennan Harare akkuma inni jeetti and in fact nambarri ummata keenyaa sanii ol nan fakkaataahu achitti maaliif hundanneen magaalaa Harar jala jirti. Hanqaan an dur beekutti angaa ture the last time kanin magaalaa Harar ture 1977 keessa ture amata 41 dura jechuudha. Yeroo sanitti ummanni hundannee 100% ummata Oromooti ka area san ka ture overwhelming majority ka tahe wayyaaneen kana wanni gooteef seera achi keessatti raayitii ummata Harariitiif kennuun waan hedduu nama gammachiisaati hedduu gaarii ammoo raayitii isaanii kennanii ummata kaanis ummanni kun miidhamuun haqaa miti. Kana jecha karaa lolaatiin kan hin tahin karaa dandahaniin liidaroota warra Hararii wajji dubbatanii laal wayyaaneen arrani jirti borun jirtu beeta mootummaan ni dhuftii ni deemti. Ummanni Hararii fi ummanni Oromoo wajji jiraata. Ummanni Harar jennee wanta jennu kun irra guddaan isaanii ummata keenya baadiyyarraa magaalaa keessa galee afaan adaree baree adaree ta'e garte. Kana jecha tanaafiin rakkoon eriyaa san jirtu hanqa dandahanitti emotion involve kan hin godhin karaa dandahaniin handle godhuu barbaachisa. Hayni ummata keenyaa eeggamee hayni ummata Hararii eeggamee ummata Amaaraatis eeggamee karaa qabattu malee rakkoon wayyaaneen uumtutun galgalaa ganama laal isaan amma wanni barbaadan ummanni Oromoo ka'ee ummanni Hararii fi ummanni Oromoo wal ajjeesanii achi booda laal mootummaan Oromiyaa if bira dabraniiti biyya biraa keessa seenanii maal godhuu barbaadan seetan maquma mootummaa Oromiyaa balleessu ummanni Oromoo babal'achuu barbaadan ummata biraa liqimsuu barbaadan. Tana jechaan dubbii Harar tana akka gaariitti handle godhuu nu barbaachisa. Yogguu dubbatamtus akka Jaafaritti dubbate hedduun jaaladhe. Akkasitti karaa bilchaateen ummanni keenya at least ummanni Hararii fi ka Oromoo amata dhibba meeqa ummata wajji jiraate nagayaan wajji jiraatan hegerees wajji jiraatan eega wayyaaneen kuttees wayyaaneen permanently achin jiraatu amata tokko lama sadii amata kudhanillee yoo jiraate achi booda jiraachuun danda'an mootummaan ni dhufti ni deemte akka jiru ilma namaati. Ummanni Hararii fi keenya ummanni Sumaaleetii fi keenya yoggoyyoo wajji saniifiin akka gaariitti handle godhuu barbaachisa kaniin jeefsan irraa kaaseeti. Gaariidha. Mee gara Jaafaritti na darbaa ammas Fuad yoo qopheessite amma ittaanaan pirezidaantii naannoo Hararii gaa Oromoo OPDO bakka bu'eeti. Mee sagalee sana yoo qophii ta'e Fuad nu dhageesse. Lafa hojii wal qabatee kan jiru daataa nama ammaatti tokko rakkaa qabnuu fi qorannee ilaallu tokko karaa mana murteetii wal qabatee qotee bulaan keenya himannaa karaa adda addaatiin dhiyaatuun kanaaf dhaabni keenya tokkoffaa dhimma akkanaa kun dhaabbachuutu irra jiraata bakkee kamitti kan kanaan dura raawwatame karaan biraatiin ilaallamee fala kan argachuun irra jiraatu. Isaan ala garuu abbumti fedhee abbumti barbaadee dhufee lafa qotee bulaa irraa buqqisee qotee bulaa sun rufatti darbatame inni kanan biraa itti
wannoo fayyadamu ta'uun irra jiraatu ejjennoo jedhudha kan qabnu kana wajjinis wal qabatee jechuudha. Investimentiin wajjinis wal qabatee rakkoon jiru rakkoo hudhaa tokko jedhamuu hin danda'amu. Carraan investimentii jiru namoonni baay'een gurmaa'anii qaama dhimmi ilaallatu wajjinis yaada isaanii dhiyeessanii furmaata hin kennama jedhamee garuu amma maalitti furmaata hin argamne hoo dhufes carraan kennamu gara tokko duwwaatti kan jal'ate ta'uusaa. Kana keessatti akka dhaabaa keenyatti caaseffama kana keessatti gahee nurraa eegamu taphachuudhaa fi gonkanoo harka kan hin jirre qaamni kana walii wajjin bulchinu duwwaan dhuunfate. Waanuma baay'ee isaa duraanuu ibsiteerta pirezidaantiin naannoo Harariigaa Oromoodha taanan jechuudha. Sana keessatti waan dubbatan keessa lafa dhimma akkanaa kuni dhaabbachuu qaba lafa Oromoo saamuun dhaabbachuu qaba kan jedhudha. Lafa qonnaan bulaa akkanumaan abbaan arge dhufee saamuun irra hin jiraatudha. Lammata immoo duraan qabee bulchiinsa rakkina bulchiinsatu akka jirudha. Akka baay'ina Oromootti iddoo sanatti sagalee akka hin qabne wayiidha kan dubbatanii. Namoonni baay'eenis gara tokkoon kana wal qabatees magaalaan guddoo Harargee Bahaas eessaa kan jedhu jira naannoo sanatti. Lammata dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo gama isaaniitiin rakkoon Cinaaksan magaalaa Harar Mooyyaalee hedduu rakkoon daangaa jira. Kanammoo jallini kuni 4 kiilootti uumamee masaraa mootummaatti duraan kan uumameedha kan jedhu tokko dubbatanii jiraata. Egaa amma ittaanan bulchiinsa naannoo Harariis dhimmi kun dhaabbachuu qabaadha kan jedhanii Dr. Nagarii Leencoos immoo kanarratti hojjechaa jirra rakkoonsaa baay'eedha garuu irratti hojjechaa jirra kan jedhudha. Asiis dhaabbachuu qabaadha irrattis hojjechaa jirra kan jedhutu jira. Namni baay'een irratti hojjennaan fi dhaabbachuu qabaan kuni nutti baay'atee hojii qabatamaa dhabnee kan jedhu jiraata. Asirratti maal jettu? Ana fakkaata. Jaafar. Jechi kun akkuma ati jette jecha barame. Jecha baramuu qofa osoo hin taane jecha hifatame. Waggaawwan 27 dabree oppiidiyoon naannoo sanii kan itti aanaa ammaa dura jirus itti aanuun dabran hundi jecha kana jechaa turan. Isaanirraa kan eegamu kanan turre. Oppiidiyoon sagalee walqixaan barcuma walqixaan naannoo san liigii Harareedhaati wajjin kan bulchu gam tokkoon aangoo walqixa qaban kursii barcuma caffee mootummaa sanii walqixa qaban naannoo san keessatti sanbira dabreetis biyyittii kan bulchaa jiru EPRDF. Oppiidiyoon qaama EPRDF. EPRDF bakka bu'ee naannoo san keessatti kan dubbatu Oppiidiyoo kan. Oppiidiyoon akkasumaan gar tokkoon TPLF gara kaaniin habliidhaaf bitamaatiin jiraate itti aanuun dabran hundi kana jechaa turan. Isaanirraa amma itti aanaa kanarraa kan eegamu kanan turre. Dhaabbachuu qabaa kan jechuu qabu nuyi aktivistoota alaa jiru uummatachi jiru dhaabbachuu qaba kan jiru. Inni dhaabsifne ni dhaabsifne akka mootummaatti nuti dubbachaa jiru akkuma keenyatti nuti dubbachaa jira. Kun arraata isarraa eegamu miti. Arraata namni biraa tokko yaamamee karaarraa kenne natti fakkaatan. Kanaaf dhaabbachuu qaba dhugaa dhaabbachuu qaba haqa faranjii as karaa kana deemu oduu kana ka dubbiste dhaabbachuu qaba siin jetti. Wanni sun mirga namaa dhiibamaan namni buqqaa ajjeefamaa waan jiru. Inni immoo itti gaafatama qaba dhaabsisuudhaaf waan kana godhuudhaaf itti gaafatama qaba. Yakka lubbuu namaa kan baasu hundaaf inni aangoo akkan qaban ni beekama. Ammoo aangoo sanarra taa'uun irra hin jiru yoo seeraa dhiyaate isaatu seeraaf dhiyaate lubbuu baate hundaafu itti gaafatamu isa hablii caalaa uummata Oromootiin bakka bu'a jee kana arraata isaa akkasii sirreeffachuu qaba. Gara biraatiin maal seete dhugaa Oppiidiyoon Oromoodha. Naannoo sanitti kan ergamu inumaa naannoo soo qofaa miti Harargee guutuudhaatti warri Oppiidiyoo kan ergamu uummata naannoo san hin beeyne. Oromoon bakka fedhe deemee bulchuun ta'uu qabaa sirriidha sun. Ammoo nama naannoo san beeku, rakkoo san beeku, uummata san beeku, aadaa uummata sanii beeku, kan uummata san keessaa baheen bulteen beeku. Harargeen hangammaatti, jalqabarraa hangammaatti. Tim lammaan biyya san keessatti waa hedduu jijjiiraa dhufee jira. Harargeen immoo nagare waan ta'e. Yoo quban qabaatin kan miilanaan itti dhaamu barbaannuti.
namni naannoo sanii osoo ta'e itti aanaan kun amma hambuqa obboleessaa ta'echirraa yoo ta'e ooruun gurguramtu takkaatan isaa tan kaayilma adeera isaa yoo taate arraata kanaatiin hin dubbattu mala daran laalessisaa amma waan warri habli itti himu malee naannoo san seenaa naannoo saniin beeku namni kun Oromoo qofa waan taateef Jaafar Alii fuutee wallaga bika takka bulchinaan jette hin beeku akka naannoo san seenaan si eessarraa ka'e akkas takka dhufe warra naannoo saniitu narra beekan Oromoon naannoo sanii jalaan deemuu qaba. Kun rakkoo tokko jechuudha. Halaalaatti ergan kun akka naannoo san hin beekne akka uummataan aadaa wal fudhatee uummataa walitti hin dhiyaanne usayeetuma akka waan habliin ittiin himtu akka gabbaasee Oromootti himu qofaaf kan ergaman natti fakkaata. Kanaaf kun rakkuma Harargee dheeraadha. Harar qofaa miti Oromoon rakkoon naannoo Harar kana jirtu seerri mootummaa kan jalqabaa sun Nagariin Dr. Nagariin wan qabxii gaariidha kaase seeruma 4 kiiloo keessatti dabeetu hangammaan cinqaa jira. Harargee magaala maleeyyii godhan magaalaa takka akka hin qabne godhan dirree dhawaa irraa fuudhaniiti federaala bulchina jedhanii irraa fudhatan magaalaa Harar inumaa araddaa 17 hundane irra dabaliitti adareedhaaf kennan jijjiga bar kaartaa mootummaa ce'umsaa keessatti daangaa Oromiyaa keessatti argamti. Godee turte naannoon bulchiisuu gaadeen godee ture gaafa dargiidhaatis ammoo mee yeroodhaaf tasgabbiin hin jirtu yeroodhaaf kenninaaf jedhaniiti fafakkeessaniitiin yeroodhaaf jecha haayan daangaa Oromoo keessa ka jirtu gaafiin nata gabbaadha irra kaatee jirte gara Oromootiin jijjigarratti even maal jaamaa gaafa qarqarri herregame qarqarri tuqame walakkaatu qarqara ta'a akkas taane manuti silaa lolli cinaaksaniin itti banamu jijjiga silaa bikitti banamu gaafa jijjiga kennamte cinaaksan dhiigursum akka duulaaf saaxilamtu godhamte jechuudha. Gaafa naannoo hundaneedhaa guututti qotee bulaan kenname akka dachiisan irraa buqqa'ee akkuma jijjigama dimogiraafiidhaatu jijjiirame jijjiga bakka adda addaati Somaalee fidanii itti qubsisanii ammaan tana rakkisaadha biyyituun Oromoo turte jettee olaaluudhaaf yoo baatee gabaadiyyaa gara cinaaksanii baatee Oromoo garte malee jechuudha. Hararittis waan akkasitu deemaa jira. Lakkoofsa isaanii waa xiqqoo malee sila waradaan hundaree guututti hangammaa waggaa 27 kan keessatti dhume waan akkasii dogoggora akkasii hojjete sirraa'u qaba. Yoo kun sirru inni immoo nageenyi biyya sanii hin dhufu uummanni Oromoo immoo har'a kaduri miti dammaqee jira. Mirga isaa kabajoomsuufis humna gahaa qaba. Kun mootummaan kun deddeebi'ee irra deddeebi'ee itti yaadu qaba. Uummanni naannoo Harar kun immoo Oromoon naannoo Harar kun immoo akkuma Oromoo naannoo biraatti dura achuma keessaatti if bulchuudhaaf carraan kennamuu qaba. Rakkoon kun xiqqoo isaaf lafa ta'an fakkaate gaafa dabree ijoolleen naannoo sanii aangoo qabatan achiin ture niin beeka. Hangam takka akka warra habliidhaatiin kokkee wal qabaa turan falmanii warra biyya irraa baqatanii asfaa jiran ni jiran akka maqaa dha'uun danda'e Shamshaddiin fa'aa warra jedhamuun jira. Hangam takka falmaa turan walumaan falmaa turan ni yaadamu ni yaadan. Eegas waan kana dhiisanii nama naannoo san hin beekne. Isanii achi kaanii akka habliidhaaf ergamee uummata Oromoodhaaf buqqaasu taasifamaa jiran. Kanama pirezidantii Chaanaan pirezidantii ammaa kanuma himlamaa gara bahaa manzaraa ta'e san deebisaan jechuun barbaada. Mee gara Profeesar Muhammad ittan darbaa waa'ee daangaa keessattuu gara Harargee kanatti walumaa galatti daangadhaan wal qabatee rakkina guddaatu jira. Keessumaa akka ammaa Jaafar kaasee Cinaaksan Jijjiga irraa gara kiiloomeetirii 27 caalan fagaattu kan jedhudha. Galgala ganama rasaasan reebameeti nama nugaaga odeeffannoon madaan kaaniin du'a amma keessattuu torban tokko kana waraana hamaatu jira. Kaleessa amma tokko ofirraa qolatanii garuu amma daangarra teenyee humna hin qabnu akkasumatti ofirraa eegaa jirra kan jedhudha odeeffannoon nu ergaa jiru achi. Gara biraatiin godinuma Harargee lixaa aanaa mi'eessotiin araddaa bareedaatti har'a liyyuu poolisiin seenee namoota akka ajjeesedha oduun achii qabnu. Mee Profeesar naannoo sanatti dhalattanii maal Oromoon naannoo Harargee sun nagaa keessattuu warra daangaarra jiru nagaa argachuudhaaf akkuma uummata biraa nagaa argachuudhaaf maaltu ta'uu qaba naannoo sanatti jettu? Jecha tokkoon si deebisuun ni danda'a. Uummanni keenya yoo jabaate ifirraa deebisan nama cufa.
yoo humna qabaachuu baatte namni si tuffata beeta nama humna hin qabne namni ni tuffata. Ummanni keenya humna hin qabu yeroo dheeraa ammaan tana humna horuu eegale. Yeroo dheeraa ummanni keenya eega bitame eega caphee bitame asitti karaa danda'aniin mootummaan dhuftu nuhu ummata keenya diiganii afan faajeessanii namni ka if jibbu namni ka if wallaalu godhaa turan. Lola cimaa psychological warfare itti ummata keenya irra ture bar. Wayyaaneen sanii akka haala haarayaan diina ummata keenyaaf heddummeessuuf duraan itti yaadatanii lafaa ka'anii jiranii hanqa wayyaaneen humna qabdu akkaan deddeebisee juutti rakkoon ummata keenyaa hin gabaabbattu ni bal'atti malee lolli liyyuu poolis ammaa cinaa sanirra oofu boru ganama bar dadar dhufuu danda'anii sanbira dabranii ciroo dhufuu danda'anii bar bakka meeqa purpose isaanii takka ummata keenya if jibbisiisu sanbira dabranii guddoon isaa mootummaan Oromiyaa ummata akka godhuu akkan dandeenye prime ministeriin kasla nama Oromoo ta'e ummata akkana baduu jiru protect godhuun yoo laal wayyaaneen wannimma godhutu jirtu akka laalcha kiyyatti I may be wrong 100% mootummaa Oromiyaa keessa jirtu disk qaaneessu ummata keenya fuula duratti mootummaa ummata isaanii protect godhuu hin dandeenye waa takka illee godhuu hin dandeenye hammamte ka Abiyyi waa godhaa itti dhiisanii angama kiyyaan hedduu galgalaa ganama social media jalan deemu hin beeku ammoo seenaa biyya sanii waan hin beeku jecha wayyaanee waan hin beeku jecha yoo xiqqoo waan gatii qabaat waan ummata faayidaa qaba ummata keenya qofa kan hin ta'in ummata biraatiifis niin godha jee wayyaaneen itti dhiifti natti hin fakkaattu maaliif paaworaa hanqa isaan harkatti hafeetu miliqa gartee hanqa humna qaban hanqa sikuritiin harka isaanii jiru ammaas 100% namuma gubbarraa kaasan malee isaani jalaa gubbatti generaalonni militarii cuftunuu isaani galgalaa ganama hidhatanii kan itti jiran yogguu galgalaa ganama liyyuu poolis ka jennu laa liyyuu poolis eenyu ka ajaju generaalota wayyaaneetii bara isaantu damooza baasaafi isaantu uniformi kannaafi isaantu machine gun Kalashnikov heavy artillery Toyota pick-up maal jechuu kiyya gabaabdutti liyyuu poolis jechuun bar loltuu wayyaaneeti wayyaanee ummata keenya irratti oofutti jirtu tanaa jecha yoo wayyaaneen dadhabdee yoo wayyaaneen humnitii isii addaan faffaca'uu eegale malee yoo ummanni keenya jabaate akkuma duraan wayyaanee qeeroon gamaa gaman irraa sossoohanii lafaa ka'anitti yoo lolli kun dhaabbachuu baate sun itti fufuu qaba maaliif ummanni dhumuun qabu mootummaan ammaan tana jirtu karaa dandahaniin waa hedduu jechuu naman barbaachisu beektaa karaa dandahaniin karaa hedduun ummata keenya gargaaruu dandahan gartee tana yogguu televizyiina irratti lallaban hedduu wanta ammoo yoo interestiin ummata keenyaa mataa isaanii keessa jiraate ummanni kun protected tahuu qaba ar'aan tana Harargee barboru bakka biraa tahuu danda'a ar'aan tana Harargee qofaa miti Baalee keessa jira Boranaa keessa jira Gujii keessa jira bakka meeqa jira lola hin dhaabbanne kana seriously fudhatanii nama keenya miliyoona 1,300 oli ka buqqa'ee jiru bara ka gargaarsa malee jiraatu ar'aan tana sanarraan daranuu itti ida'aa jiran jechuun lakkuma lolli kun deemuun namni biyyarraa buqqa'ee booda biyyuma isaa keessatti refugee tahee jiraate jechuun jiruun isaa destroyed taate faamiliin isaa baddee waa meeqa ta'uu dandeessi mootummaan amma jirtuun dubbii tana akkanatti laaluun irra jirtu jechuu barbaadeetuma. Gara Jaafaritti darome Jaafar yaada adda addaatu jira keessattuu waa'een daangaa kanaa fi waa'um siyaasa biyya sanaa wal qabate
TPLF yeroo ammaa kana akka jedhamu mishigi yookiin naannoo keessaa qabu keessaa bahee gara 4 kiilootiin gama siyaasatiin achi bahee gara Tigraay keessatti of jajjabeessaa jira. Gara biraatiin immoo nama akka Abdii Ileetii fi liyyuu poolisii qabatee mishigii biraa gara naannoo Somaaliitii fi iddoo tokko tokkotti banatee achitti of jabeessaa jira kan jedhutu jira. Surrukutamu malee nagaan argamu keessattuu daangaa Oromiyaa gara bahaa kanatti kan jedhu jira. Gara biraatiin immoo maanguddoonni Somaalee gara masaraa mootummaa dhufanii abdiilee uummata keenya ficcisiisaa jira jennaan nama isaanillee sirriitti dubbisu akka dhabanidha warri odeeffannoo achii qaban kan nutti himanii. Sunotoo maanguddoonni Somaalee achi jiranu inni maanguddoota mataasaa qabatee 4 kiiloo dhufee achitti akka faxareedha kan dubbatamu. Tariigaa amma yeroo kana ilaalu tarii Abdii Ilee kana sossobuudhaan nagaa buusuun akka formaatatti namoonni jedhanis jira. Kaan immoo lakkii innii fi milishaan isaa kuni seerattuu dhiyaachuutu irra jiraataa kan jedhu jira. Kanaaf ati akka ilaalcha keessatti nagaan naannoo sanatti akka bu'u uummanni daangaarra jiru nagaa akka argatuuf maaltu ta'uutu irra jira jettee yaadda? Ani hedduu abdiillee jecha jiru kanan furdisu maaliif abdiilleen ifiisaatiin waan godhuu danda'us hin jiru waan ofiisaatis godhees hin jiru. Dhugaadha suduudaan fiigarii mul'atu waan ta'eef wayyaaniin harka nama biraatiin ibidda qabachuu barbaaddi. Oromiyaa keessatti harka OPDOtiin ibidda qabachaa turte nama keenya OPDO ficcisiisaa turte acha keessattis abdiilleen meeshaa itti fayyadamanii uummata keenya kan waraanaa jiru TPLFidha. Kuni beekamaadha. Ammoo kuni irratti hojjetamaa akka jiru mallattoon takka takka ni mul'atti. Mallattoon mul'attu maali? Reformiin kun gara waraanaa seenaa jira. Caasaa bassaasaa tana namicha waggaa dheeraadhaaf akka eristii qabatee irra ture Geetaachoo Asaffaa kaasanii jeneraalticha saba Amaaraa tokko bakka buusanii jiranii hangam takka caasaa san keessa gaddeebi akka sirreessu hojiidhaan waan fuuldura laalamuutu taha. Gara waraanaattis tuttuquu jalqabee jira Piraayim Ministiriin Haareenini. Obsaa kan jiru natti fakkaata. Ani odeeffannoo keessaa jiru takka takkaas reformiin ta'uu qaba jeetti himaa jira. Kun gaafa amma galee gad buusee jeneraalonni naannoo san jiran akka jijjiiraman kan warri misraaqisii kun akka jijjiiraman warri dhiigni harka isaanii tuqe naannoo sanii irraa ka'anii inumaa'uu jeneraalotni Oromoo akka dhaquudhaaf ta'an umari numa jira. Hangam takka dhugaadhaa waan fuuldura hojiidhaan eegnu ta'a. Kunni odeeffama. Karaa kaaniin manguddoon Somaalee nama isaan dubbisu dhabuu sirriidha. Hedduu nama gaddisiisa. Ammoo qaamuma qorsa kanaati natti fakkaata. Abdiillee irratti amma tarkaanfii fudhachuun waa takka illee faayidaan qabu. Maaliif warri isa akkas godhu sun hanga sinsirraawinitti, hanga isaa hin adabatinitti, hanga haalli sun hin jijjiiramnitti abdiillee yakkaa oltu waa takka illee faayidaan qabu jijjiiramni hin jiru. Abdiillee kaaftu abdiilleen biraa hedduudha. Dura caasaa waraanaa kan naannoo sanitti gabbuutee uummata keenya gatu, kan naannoo sanitti kontiroomaandii daldaltu, kan naannoo sanitti dantaan duraa tuqame sun jijjiiramuudhaaf jira. Danda'amu abdiillee isaaniitii wajjin seeraaf dhiyaachuu qaban. Kun hinaaf fuulduraas ta'u. Amma silaa ta'e akkasi yoo kana godhuu dadhaban du'a dhaabuudhaaf, dhiiga dhangala'oo kana dhaabsisuudhaaf jijjiirraan kun daddafee godhamuudha qaba. Dr. Abiyyi fi obbo Lammaa Magarsaa akkuma Baalee dhaqanii uummataan mari'atanii godhanitti akkuma Wallagga dhaqanii uummataa wajjin mari'atanitti Harar dhufanii uummata Harargeetii wajjiis mari'atanii rakkoo tana bakkeetti argamanii uummata irraa yaada fudhatanii waan takka godhu qabaniin jaa ittis yaadaa jiran natti fakkaata. Kuni hangas eega kun hanga jijjiirraan kun gadi bu'u eega. Yoo jijjiirraa kana gabbuusuu danda'an haalli ni wayyaawata. Yoo gabbuusuu dadhaban ammoo daranuutu finiina ajjechaan finiinaa deemti. Booddee raggaa yeroon isaanii dhumtee uummanni Oromoo gatii kafaluun isaan oolu, in millions buqqa'uun isaa in oolu, kumaantamaan du'uun isaan oolu.
booddee maayirratti immoo akka injifatu an shakkiin qabu. Injifannoon Oromoon achi booda mataa isaatiin fidu sun ammoo mootummaa kanaafis ta'u oppidiyoo warraaqxu haaraas baatanaafis ta'u biyyatti saniifuu furmaanni sun akka amma nagaan dubbannu kan osoo ta'in haalli kan biraas uumamuu waan danda'uuf kana hunda balaan akkanaatis akkatti as deemtu yaadanii dafanii haratti imalu ta'uu qaban jeetiin gorsuu barbaada. Gaariidha. Gaazexeessaa Jaafar Alii mee Piroofeesar Mahammad Hassan gara keessan ittan dhufaa. Egaa rakkoo hedduu maaltu jira, maal ta'uu qaba, rakkoo jiru gara harka caalu dubbanne gara abdii ileetinis gara warra biyya bulchuutinis mee gara dhumaa irratti keessattuu naannoo daangaa kanarratti warri walloo keessaayyuu kamiseen gara gujiitii booranni baaleen harargeen immoo adda durummaadhani miidhamaata jira warri daangaarra jiru kuni maaster pilaanii finfinnee tokkoof jalqaba irratti kan dargaggoonni Oromoo qeerrooni injifannootti galmeessan tokko lafa hundumaa hoo jedhanii ka'aniiti maaster pilaanii sana kan dhaabsisani rakkoo Oromoo daangaa iddoo tokko irratti jiru warri kaanis irraa birmachuutu irra jira kan jedhu jira. Mee gama keessaniin walumaa galatti Oromoon waan kanarra aanuudhaaf akka sabaatti maal gochuutu irra jiraata jettu? Waan ammaati jette kana godhuutu irra jira. Uummanni keenya sagalee takkaan rakkoon Boorana keessa jirtu rakkoo Oromoo cufaati, rakkoon Harar jirtu rakkoo Oromoo cufaati. Kana baree jira amma lafaa karaa lolli kun itti dhaabbatu barbaaduun dirqama waan shakkii hin qabne. Lolli kun yoo kan itti fuufe taate badii malee, badii mootummaa Oromiyaa malee, badii uummata keenyaa malee waa takkallee wanni as deemaa hin jiraatu. Isaanis undermine gooti. Yaanni obbo Jaafar jedhe yaada gaarii na fakkaataan obbo Lammaa fi Dr. Abiy eeriyaa Harar kana dhaqanii uummata dubbatanii rakkoo isaanirra jirtu baruun I think priority number 1 ta'uu qaba. Lolaatu galgalaa ganama deema. Isaanis numa dhagaanii akka nuti warri fagoo jiru kun dhageenyutti namni keenya achitti dhumuu galgalaa ganama addayyuu tanaa jecha dhaqanii baranii karaa dandahaniin akka rakkoo keessa jiran nuuf galtii beektaa. Zaadii damee afuritti wahallee ofixaa jechuu miti sun hin dandahamtu. Realitiin akkasittiin deemtu ammoo karaa dandahaniin takka lola uummata irra deemu kana dhaabsisuu danda'u. Yoo kana dhaabsisuu danda'uu baatan karaa dandahaniin uummata keenya gargaaru. Laal waa takkaan si wajji sheer godhuu barbaada. Amma ta'e jaha dura nama Tigree nama yeroo dheeraa wajji barsiifnu nama Profeesara ture Washington DC African Studies Conference irratti wal garreeti meekootu buna wajji dhuyinaa je'eetiin gatteenyee odoon buna dhuynu obboleessa kiyya ati nama beekaa mootummaan nu dhufti ni deemti maaliif TPLFin inamiti long term ummata Oromootii fi ummata Tigree jidduutti buuftanii maaliif ummata keenya fixxan jedhee yogguun gaafadhu maal naan jeeseeta ummanni Tigree nama tokko nama Oromoon ajjeesu ummata keessan ka fixu gartee waan mataa isaanii keessa jiru gartee tanaa jecha ammaan tanaas badiin ummata keenya irra godhamu wayyaaneen xiqquma tooftaa jijjiirte malee Sumaalee meeshaa fiddee bar liyyuu poolisiin ummata isaanii balleessan liyyuu poolisiin ummata keenya balleessan liyyuu poolisiin Sumaaliyaa South Sumaaliyaa seenaniiti loltuu wayyaanee ta'anii chitti ummata Sumaalee balleessan gartee harka Sumaaleetiin wahallee balleessan jechuu gabaabdutti madditi rakkoo tanaa wayyaane karaa kamiin humniti isii dadhabdii gaafa san rakkoon ummata keenyaa ni gabaabbatti natti fakkaate ka ummata biraatis ummata keenya qofaa miti kan miidhan ummata cufaa miidhanii ammoo irra guddaan kan irra focus godhan strategic enemy jedhanii kan fudhatan ummata keenyaa fi sanii fi akka laalcha kiyyatti wanni daangarra deemu hun yoo ummanni keenya humna baasee jabaata malee ni dhaabbata natti fakkaatu
pessimistii ta'ee kan hin ta'in ni dhaabbate natti hin fakkaatu. Wayyaaneen deebitee akka dur 100% Oromiyaa control godhanii galgalaa ganama amma reefu yogguu waan Harar ummata lafarraa kaasan waan master plan yaadachiisee beektaa dhiyoo tana master plan dirree dhawatti godhuu barbaadan jedhan gamaa gamanatti yoo ummanni keenya gamaa gamana ummata keenya qofa kan hin ta'in ummanni biraa kan dubbiin tun laaltu cuftunuuhu sagalee takka lafaa ka'e malee tun dhaabbachuu qabdi. Ummanni keenya gabaabdutti ummanni keenya walii dirmachuu barbaachisa. Mootummaa Oromiyaa za'aa 24 keessatti wahallee godhuu barbaachisa. Barbaannee kan hin ta'in at least lubbuu namaa dhumuu dhaabuun dirqama. Karaa danda'aniin karaa dandayyiin isaanii wanta gootutti akka namni galgalaa ganaman dhumne dhaabuun effartii karaa danda'aniin garsiisu barbaachisa jechuu maafi maaliif isaaniifis gaarii miti bar ji'a jaha ammarraa yoo amata tokko booda haalli kun akka biratti jijjiiramaa beekta everything changes sanii jecha interestuma isaaniitiif interestuma ummata keenyaaf karaa danda'aniin lolamma deemaa jiru kana dhaabuu isaan barbaachisan fakkaatti. Gara dhumaatti gara Jaafaritti dhufaa gaafiruma wal fakkaatu Jaafar kan dhimma biroota ilaalle gara mootummaa maal gochuun irra akka jiraatu dhimma biraa ilaallamee uummanni akka uummataatti fakkeenyuma kana dura walii birmachuu irraa ka'uudhaani akkuma nama jedhee Walloodhaa, Harargeedhaa, Gujiidhaa, Booranaa, Baaleedhaa kana bira darbeetu uummanni keenya Matakkal keessa jiru miyyataati jira. Kanaaf mee Oromoo maal gochuutu irra jiraata keessattuu warra karaa daangarra jiru kana miidhaa irra gahaa kana jiru ilaalchisee maal gochuutu irra jiraata Jaafar? Oromoon baroowwan boodaa irras dabarre kana keessatti seenaa isaa keessatti jijjiirama guddaa tokko argisiise. Waan dur dhabe waan bara seencharii 2-3 dura dhabe bakkatti deeffate tokkummaa isaa walii dirmachuu danda'u isaa kana dhabeeti cabe Oromoon osoo tokko dirmatin tokko isaaniitiin lamaadhaan cabe seenaa san qubee generation jennuun kun dhaloonni haaraan kun seenaa fokkisaa san jijjiireeti jira kana hojiidhaan gara bu'aa jijjiirama kanaatis warri Kim Lammaa garaan fide gara dabree Dr. Abiyyas gara Prime Minister kan fide Oromoon seenaa isaa san jijjiiruu isaa akka nama tokkootti bakka takkaa ka'ee walii dirmatee soso'uu waan jalqabeef kana cimsee itti fufuu qaba. Tokkummaa isaa kana tikfachuu qaba. Yoggaa Finfinneen master plan Finfinnee qabu Booranarraa ayyaat Hararraa hanga Wallaggaatti bakka takkaa soso'ee bakka takkaa wareega kafalee bakka takkaa dhiiga dhangalaasee bakka takkaa lubbuu isaa kennee haala san hambisee san bira dabreetis jijjiiramaan tana garuu kana fide. Gaafa daangaan Harariin tuqamus dhimmi kun dhimma warra naaksanii miti. Dhimma uummata Harargeetii miti. Dhimma uummata Oromooti. Gaafa Booranni tuqamu Wallagga laalachuu qabu. Walla sossoo qabu. Oromoon aadaa amma fide kana kun hanga maayyiidhaatti hundaa jireenyaati Oromoodhaaf. Akkuma sabaatu lafa san keessa jireenyi isaa itti fufsiisuudhaaf Oromoon kana gadhiisuu qabu. Waan amma fide kana cimsuu qaba. Hundaaf kaa fincila ejaa hin jiru. Amma haalli jiru yoo ilaalte hoogganoota haaraa kana keessattuu Prime Minister haaraaf morma furee jira yeroo hedduu jira. Kan caqasu jira. Furmaata guyyaa waan haaraan as bahaa jira jarri kuni kana caqasaa jira Oromoon obsaan. Malee dagatee irratti fakkaatu qeeroon ganamaa gala neetwoorkii qabaa sooshaal miidiyaa jira. Yeroon akka gaafannaa fi Profeesar Biyyasan keessa jiruutii miti. Wanni hedduun jijjiiramee jira ganamaa galgala wal quba qabanii kana cimsuu qaban tokkummaa isaanii irraa wal mareechuu qaban har'a eessatti maaltu mudate hajuu gaabii dura hogguu lafaa ka'e Oromoon wal gaafachuu ta'uu qaba. Amma immoo hammaachaa deemaa jirti. Mootummaa ni eeyna xiqqoo ni eeynaa yeroon eeynu sun dhumaa jirti. Yoo kun jijjiiraman finne immoo yoo dhiinu kun hin dhaabbanne immoo Oromoon akka bareetti
wareegummaa isaatiin furmaata barbaadde. Gaarii dhagaa darbee sagaleen Jaafar hin jeccitaa nuuf kalchaa jenna. Irraa fagaatte maayikii irraa natti fakkaata ta'ee intarneetiidha ta'e hin beeku Jaafar. Meegaa har'a keessumattuu daangaa Oromiyaa weerara daangaa Oromiyaa irratti gama hundumaan banamee jiru. Gara Walloo, Harargee, Booranaa, Gujii, Baalee kan hundumaa ilaallee jirra. Keessumattuu immoo Harargee keessatti Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa irratti weerara cimaa banamee jiru kana ilaallee Cinaaqsan keessatti weerara guddaatu jira. Har'a immoo gamaa gamana ta'anii wal eeggataa akka jiranidha kan dhaga'amu. Kan argaa sababa gochuudhaan marii gochaa kan turre ani gaafiin ammaaf qabu gara raawwachuutti jira. Daqiiqaa tokko lamatti hafe wanti jettan yoo jiraate itti dabaltaniit faraan immoo beeksisa wayii qabnaa fo'aat jechuu kiyya. Beeksisa wayii qabnaa samma nuu qopheessutti mee daqiiqaa tokko lamaan hafe wanti jettan yoo jiraate Profeesar isatti nu dabalaati sagantaa keenya goolamna. Hedduu galatoome waan akka naa hafe jechuu barbaadeetiin ture akkaan hin jenne na goote hedduu galatoome. Laal ummanni keenya biyya isaa keessatti abbaa biyyaa tahee mataa ol qabatee boonee ummata biraatiin wajji wal kabajee nagayaan jiraachuuf isaa sagaleen isaa walii dirmachuun hedduu dirqama. Akkuma reefu Jaafar jedhetti haalli amata sadeen deeme kun seenaa ummata keenyaa hedduu jijjiire. Ummanni keenya kabajaa akka argatu dhiiga isaatiin kabajaa isaa fidee beekta. Hegereefis biyya isaa keessatti abbaa qabeenyaa abbaa biyyaa ummata mataa gadi hin qabanne akka ummata biratti boonee namaa wajji jiraachuu danda'u ta'uuf yoo sagalee takka tahe qofa gartee xiqqaa guddaan harree nu godhatee reefu maaliin eegalte xiqqaa guddaan harree nu godhatee namuu nu fe'achuu sun dhumuu qabdi sun seenaa part of history ta'uu qabdi malee ar'aan tanaas asii namni nutti uumanii ummata keenya ifi yoo danda'an wal nyaachisanii nama biraa ummata keenya afaan garagalchanii tun dhaabbachuu qabdi. Ummanni keenya dantaa isaa baruu qaba. Waan diinni ummata keenya irratti hojjetu ummanni keenya akka gaariitti galtee fi lafaa kaanii waan xiqqoo irratti ummata biraatii wajji kan walitti hin buune wayyaaniin ammaan tana tirikiin isaan xiqqoo booda gadiin bahan akkaan an shakkutti karaa dandahaniin Amaaraa fi Oromoon akka wal afaan garagalan walirra bobba'an ummanni keenya ummata Sumaalee akka diinatti akka fudhatan laal wayyaane diina ummata keenyaa fi ummata biraa godhuu ka barbaadu kanaa jecha tiraappii isaanii hillima isaanitti ummanni keenya galuun qabu bilchinaan bira dabruu nu barbaachise jechuu barbaadeeti. Ummanni keenya kabajaan jiraachuuf biyya isaa keessatti abbaa qabeenyaa tahee jiraachuuf humna isa barbaachisa. Humniti isaa ta duraa tokkummaa ammaas walii dirmachuu akkuma duraan godhuu turetti 2015, 16, 17 godhaa turetti ammaan tanaas fuula duraas hamtuun tanaa achiitis ummanni keenya walii dirmachuu dandahuu barbaachisa jechuu barbaadeeti. Hedduu galatoomaa. Sinis hedduu galatooma Profeesar Muhammad carraadhu wal fakkaatuun Jaafarii kennee egaa sagantaa keenya gara xumuruutti deemna. Jaafar. Profeesar waan hunda fixanii jiranii waan haara dabaluun qabu tokkummaan uummata keenyaa kun mootummaa OPDO kanam aangoora jiruufu humna isaaniiti. Hayilamaariyaam Dassaaleny wanni naafa ta'ee waa takka illee hojjechuu dadhabeef waan humna tokko illee duubaa hin qabneefi. Mallas wanni akka leencaatti baroodaa tureef waan waraana mootummaa kana ifa harkaa qabuufi. Dr. Abiy waan sadarkaa mallas gahullee baatu Hayilamaariyaam cimaa ta'ee tarkaanfii culuktu fudhachaa jiruuf humna ummataa kana waan if duubaa qabuufi. Humni inni if duubaa qabu kun ammoo humna waraana san caalu. Waraana sanii dhiisiti humna fedhe hundaa'u caalu waan if harkaa qabaniif kan akkan daganne isaanitti dhaamuun barbaada. Yoo humna kana dhaaban immoo jiruu isaaniitu dhabamte
badii duraa turufa kana beekanii tokkummaa uummata kanaa tiisanii rakkoo uummata kanaa caqasanii keessatti argamanii furmaata danda'an hunda godhuu qabaniin jaa isaan qofaa miti ani hogganoota mormitootaatis qeequun barbaada hoggatoonni mormitoota ummata kanaatu lubbuu isaanii wareege hidhaadha isaan baasee gaafa hidhaadhaa bahan ammoo an suduudaan kan deeman Profeesar Maraaraa fi Obbo Baqqalaa Garbaafaan gara buqqaatota ummata daangaarraa buqqee kanatti deemaniin see achin dheeyni hangammaatii ummata san dhaqanii imimmaan irraa haquun mootummaa qofaa miti dirqama mormitootaatiisi amma inumaa xiqqoo walabuun baanan sossohaa jiran biiroo babbanachaa jiran biiroo isaanii babbanachuu malee rakkoo guyyaa guyyaan deemtu kana isaanii kaasu hin dhagayu kun waa hedduu dagachaa akka jiran isaanis itti himuttiin barbaadaa bakka uummanni keenya buqqeessan dhaqanii qaamaan keessatti argamanii isaan humna biraa harkaan qaban ammoo deeggarsummataa qabanii keessatti argamanii abshiir jechuun danda'u qabanii abbootiin gadaatis isaanis mootummaa Oromoodhaati dhimma kana hanga cinaaksanitti hanga naannoo Hararitti dhaqanii dhaamsa ummata sanii ummata Oromoo kan biraatiin ga'anii shoora mataa isaanii dirqama mataa isaanii ba'uu qaban hogganootiin amantii naannoo kana dhaqanii ummata kan akka hin daganne warra buqqee kana gaafachuu qaban kana kanaan irra dabaluu barbaadeef ta'e gama kiyyaan. Hedduu sillachuu hedduu galatoomaa egaa waa'ee weerara daangaa Oromiyaa akkuma dooraan jedhe Walloo Harargee Boorana Gujii Baalee gara dhiyaatiin gara Matakkal irratti waan quuqama Oromoon qabu hundumaa egaa gara fuulduraatti akkasuma keessummoota biraa affeerree kan irratti mari'annu ta'a Profeesar Muhammad Hassanii fi gaazexeessaa Jaafar Alii yeroo keessaniif keessattuu yeroo soomanaa kana keessatti dadhabbii kana keessatti waan yeroo keessan kennitanii dhuftanii fi hedduu galatoomaan jedha. Obbo Dajane atis hedduu galatooma. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya weerara daangaa Oromiyaa ilaalchisee qophiin har'aaf dhiyeessine kanuma namoonni tokko tokko karaa feesbuukii keenyatiin hoggantoota naannoo Oromiyaa duraanii pirezidaantii Hasan Alii dabalatee dhimma waa'ee daangaa kanaa warra keessa beekan hundumaa barbaadan gaafadhaa warri jettan jirtu egaa barbaada keenya nuti sitti fufna isaanis as baanii dhimma Oromoo irratti yaada akka kennan abdii qabna qophii har'aa fi egaa qopheessinee kanumaan raawwatna mammaatti kan si wajjin ture ani Dajanee Guutamaati gama teeknikaatiin immoo Fu'aad Siraaj ture sagantaa biraatiin walitti deebina hangasittuu nagaan nu tura. Hawaasa Oromoo Jarmanii magaalaa Nuurambarg Furxii fi naannawaa ishii jiraattan mara hunda dura baga hundeeffama waggaa arfaffaa OMN isin ga'e jechaa koreen deeggarsa uummataa OMN waxabajjii 23 bara 2018 waaree sa'a 12 irraa eegalanii hanga galgala keessaa sa'a 9tti sagantaa kabaja ayyaana hundeeffama waggaa arfaffaa fi Tumsa OMN qopheessanii kabajaan isin affeeraniiru. Teetsoon Stadhalle Fürth Rosenstrasse 50 90762 Fürth odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu ayyaanichaa quunnamuu dandeessu. Sagantaa kanarrattis xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin OMN Jawaar Mohaammed, Profeesar Hisqeel Gabbisaa, Dooktar Ittaanaa Habtee fi gaazexeessaa fi barreessaa Jaafar Alii kan irratti hirmaatan ta'uun beekameera. Kana malees agarsiisni aadaa fi qophiileen bashannanaa adda addaas qophaa'aniiru. Maarree kottaa OMN'n tumsaa. OMN'n tumsuun immoo qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo waliigalaa tumsuudha. Koree deeggarsa uummataa OMN Nuurambarg Fürth Jarmanii.